ijoollee mana arabaa nutti kaaste anduraan birrii teenyee nagaadha shashawwanneetu harkaa nyaannu harka nu dhooftee warri jettanii hojjetaa nyaadha. Hundinuu sina doode bar dhiqattanii qeessa qorattanii mataa qilxitti baastanii torbanitti gizee lama. Doodoraantii diddibattanii Rama udah jirtu sih hojjadda jijjiirama ofii keessanii mee taamirii wayii faxxara bakka የታባቱ እሺ ክሬዲት keessan isin ነው ወድ isin kana goonan boru isin irraa naasaawaq ክሬዲት ነው ጋሩ ብሪ ijoollee mana arabaa nyaachuun dhaabbateera hin dhaabbata si gara fuulduraatti rabbi jedhe waggaa keessa dallaxallattee hojjetta birri waggaa sadaniitiin immoo indagana moo sabid sanyii filatamaa dha addaqlo sanyii filatamaa sun kana kun yoom jiraattu re yoom jiraattu masalaani dhakaataanchi sirraan bakka barbaade kora kaamucaa yoom jiraattaati lubbu achi booda kana kaampaanii galee waggaa 3-4 hojjate ke umuriin chumatti stack jedha ke miidhaginni hin darbaa umuriin hin darbaa bakka yoo ati dulloomaa deemtu moo wanna isheeta kana barbaada bakka minni jettu kana fuuldura yoo ati jireenyi si ga'ee chiksi jedhee bakka amma bultiin godhadha jettee haddutti inni kan isa faana tishartii aynata tokko hojjechiifattee bahaara daarii waliin deemtu barbaada onnee kun waan akkanaa san laal argite an akkanaa san ishiin kan hojjechiisti inni kan hojjechiisaan walitti qaxxamu san tishartii argite isa kajeelchiseen si immoo sin uffisiisa sa'aatii sanitti waliin galtan giiftiiti yoo kana gochuudha deemti dhaabbadhu sittan hima gaadiiti birrii isa itti fiduudha yaadde san birrii 500 kaama jeen 550 faadhaan giiftiiti ya bareedduuti ya hojjaa bareedaa isaatti biradhu biyya gadiiti abbaa barbaade si barbaada hojii qabaannaan waan mataa keetii sanuu dhiiramee qaqqufee sii ka'a ammaan laqa qabu amma na qabu amma laqabu ana laqabu okay tagbabba gana sa'aatii isa fiddee inni kan biraa jaallatee taarikii biraa keessa galee si dhiisutti qullaan kaati qullaa kaachuudha laali acabacabaa jechaan qullaa kaachuudha waaqni qullaa kaachuu sinaa olchu waaqni qullaa kaachuu sinaa olchu galgala geechanaa bareechu kan garaa keessanii isin yaalaalu qulqulluudha ijoolleen mana maadaamii nan beekaani qulqulluu bakka kallattii tokkoon dubbaa yaadduu hin ta'a jettanii yaadduu hin ta'u waan jedhu tokko agahuun barbaaddan kanaafuu waaqni garaa keessan laalee nama isin madaalu nama isiniif ta'a jedhamee yaadamu wayii nama isin jiraachisu nama bakka uffette jettan wayii isin yaadu kan irraa gadee maallaqa ergitaniif osoo hin taane kan ofii isaatiin of danda'e hojjaan kun si galii koottu galee si ga'ee koottu galii siin jedhu sittaa qabu waaqa rabbi laphee keessan isin asa keessu dhugaa nan beekaa amma ijoolleen hedduun jaalala keessa jirtu waa hedduudha isiniin hubadha waaqni waasan keessaa dafee isin haa baasu dhugaa irratti immoo kadhadhaa rabbiin kadhadhaa osoo hin taane jechuun jira miti even amma ijoolleen namoonni hedduun rabbiin fuulduratti jilbifatanii yoo kadhatanii miidhanii ta'innaan immoo garaa keessa jirti taanaan wanta ati kadhattu sun hin ta'uu beeki rabbi guddaa hin shakkite akkamitti sii godhare naaf kudhaadhaan amanii kadhaa osoo hin taane gaafii beektaa gaafii gaafadhu rabbi shakkiin tokko si keessa hin jiraatin akkanaan yaade osoo hin taane akka ati yaadde na oolchi jedhii karaa koo fuuldura irraa hin dhabamin ati karaa dursii natti argisiisi karaa adii kadhadhu garaa kee qulqulluu mamii tokko malee jechaadha bakka yoon ani waan ani farkaa qabu kun naan ta'in nirkaa fuudhii kanatti jette naa laadhodhi even daandiin ani irra jiru kun sirrii yoon ta'in daandii kee natti argisiisi kanarra narraa dhiisedhi garaa kee qulqulluu beetaan himmamina waadaa koo mangistii koo
himmamina hin shakkina rabbi yoo kadhattaniin rabbiin shakkitee akkamitti jilbiiffattee kadhattee inni sii godhare amma yeroo baay'ee namni nan kadhadha garuu naan ta'u jedhama miti qulqulluu miti kan hin shakkita kaa himmamta kanaan godhatte akkamitti sii ta'are garuu osoo garaan kee qulqulluu ta'e isin qaanessu rabbi haja ta'eefu sani hassanaan ala dhiiraaf maallaqa erguun alatti nama rakkate gargaara isinuun gargaartu barnan beeka ijoollee mana maadaafi sirrittan isin beekaan warra osoo mindaa isaanii ga'ee mindaa ji'a dhufu fudhatee warra dhibamuu erguudha ijoollee mana maadaami suni itti eebbifamtuu itti argattu bakka fuuldurri keessan ifa hojii gaarii sanii argite rakkataa yoo gargaarte waan qabdu yoo namaaf qoodde siifillee akkasumatti dachaadhaan sii deebi'e haja ta'eef san taasisa boruu maaltu akka nu dhaqqabu hin beeknu rakkoo yoom akkasitti dhuftu hin beektu rakkoon beellamaan dhuftu hin jirtu haja ta'eefu duuti yoom akka mana kee seentu hin beektu lafuma jirtu kanatti amma maaltu akkasirra dhufu hin beektu kanaafuu harkatummoo harka dhiqamiti yoo har'a isin gaarii taatanii borree rabbi waan gaarii isiniif qoodan wanti kun hundis jireenya keessan keessatti hin uumamin malee osuma wayii ta'eewu osuma wayii dhalateewu soolishiniin isin hin dhabamu jechaadha waan kaleessa isin facaasteen san inaammattu haja ta'e jechaadha yoo gaarii dalagda kassanaan achiin bakka fixadhe barbaada naasaaree isin taasee fixi birrii ammas kun gizee dhibba maafan hin haasofne birrii dhiiraan ergin bakka obboleessa kee fidadhu an takkittii taatee warra kee gargaartu lama ta'a wal gargaarati warra keessan gargaara bakka malee ilma dhiirati birriin ergina kan birrii kee jedhee dhufe adeemu karaan dugda dandaaqo sani. Hordoftoota koo jaallatamoo egaa akka viidiyoo obboleettii keenya kanaa jalqabaa kaastanii dhaggeeffattanii hundi keessan abdiin qaba as keessatti garuu yaadan ani irratti dabaluu barbaadus akkasuma immoo kaniin isin hubachiisuu barbaadu tokko walumaa galatti jechuudha walumaa galatti dhaloonni abbaa manaa keessan durii wajjiniin jiraachaa dhalarraa qabdanii abbaa manaa keessan wajjiniin jireenya gaggeessaa turtanii bu'aa bahiin jireenyaa immoo isinitti ulfaatee gara biyya arabaa kana uftanii haala keessan fooyyeffachuuf jettan isin jabaadha garuu yaadni obboleettiin keenya irraa hojjettu dhaloota amma yeroo ammaa kana keessatti faashinii ta'ee kan jiru irra caalaatti wal fuudhanii ji'a 3 yookaan ji'a 4 qofa waliin jiraatanii bakka gara biyya Dubaayitti ishee ergatee waggaa muraasaa booda immoo akka inni gara biyya Dubaayii dhufu yookaan immoo jechaadha karaa sheerrachuudha karaa biyya isaaf tokkotti akka imalu namoonni akkasii karoora hedduu kan qabanii hin jiru jechuudha walii galteedhaan garuu gaafa jireenya nama sanaatti deebinuu har'a jechuudha otosheen amma fakkeenyaaf erga wal fuudhanii ji'a 3 ji'a 4 kana keessatti waliin jiraatanii mi'aa waliillee jaalala waliillee haala maatii waliillee waa baay'ee gadi fageessanii osoo waliin hin dabarsin jechuudha mishirrummaa otoo hin xumuratiin ba'anii biyyaa bahuudha jechuudha wal dhiisanii garuu amala namaa kan barani gaafa wajjin turanidha gaafa mucaa da'anii gaafa hiyyumni ufuu gaafa rakkinni ufuu waliin dabarsanii eenyummaa walii abbaa manummaa haadha manummaa inni sirrii yeroo sana barama jechuudha. Egaa mudannoo namoota tokko gaafa ilaallu jechuudha gaafa jalqabaa waliin karoorfatanii walii galanii jechuudha gaafate akkasitti haala mijeessite ani immoo karaa kanaa hojjedhee haala kanaatiin wal jijjiirra'anii namni hundumtuu numa walii gala garuu gaafa jechuudha shamarran baay'een immoo jechuudha haala mijeessanii fi dhiironni baay'een immoo biyya kana gaafa ga'anii deebi'anii akka isaanii kaleessaa sana hin ta'anii hin jijjiiramu nama biraa iji isaanii gara nama biraa jireenya isaanii kaleessaa hin dagatu jechuudha kun immoo jechuudha baay'ee jireenya gadaantummaatti cubbuu guddaatti nama galcha malee dhuguma isa qubna garaa namni sammuun isaa banamaa ta'e namni hojjetee jijjiirame hinuma jijjiirama jechuudha walganteen hafamee jaalalleef amanamummaan ijoolleen tokko jiru dhugaa dubbachuuf walumatti maqaa balleessiisa ta'eef malee
abbaan manaa isaanii akka haadhaatti ala isaanii guddisaa qeesaa qabee hojii isaa hojjetaa mucaa isaarraa iqee miicaa bakka isheen biyya arabaa jirtutti kan qeesaa qabatee maatii ishee kabajaa maatii isaa kabajaa kan jiraatu hedduu jira hin beekna jechuudha. Keessattuu warra akkasii warra duraati dhugaa dubbachuuf keessumaa dargaggoonni yeroo ammaa kana haalli sooshaal miidiyaa kanarraa odeeffamus laphee dhaloota baay'ee hadoochaa jira jechuudha. Osoo dubartiin tokkos immoo dhuguma abbaa manaa koo fidadheen hojjechiifadhatte gaafa miidiyaa kanarraa waan akkasii ageessu shakkiin laphee ishee guutaa laphee isaa guutaa amanamummaan nama gidduu jiru baay'ee hir'ataa jira jechuudha bara kana. Namoonni tokko immoo oduu miidiyaa sin dhaga'anii wanti miidiyaan odeessus laphee isaaniitti fudhatanii anis isheenis jijjiiramuu qabnanii kan jireenya isaanii fooyyeffatanis icciitiitiin hafuura isaanii gadhoskatanii waa'ee miidiyaatti dhiisanii baay'ee isaaniitu jiru jechuudha. Garuu jireenya akkuma abbaan isaa godhatedha bakka. Ati nama tokkoof amanamtee namni tokko siif amanamee nan jijjiirama ishee san jijjiira ofii san jijjiira waggaa hedduu yoo walirraa fagaannee turreeyyuu wal arguun jira jedhee nama murteeffatee kaayyoo isaa fi obsa qabaatee nama jiraatee fi walii galteen baay'ee jireenya boru mijeessa jechuudha. Garuu dhaloonni keenya bakka waanuma har'a odeeffamu kana waanuma har'a sooshaal miidiyaa kanarratti taasifamu hundumaan amanamummaa isaa jaalala isaa walii galtee isaa diiga jechuudha. Kun immoo ta'uu hin qabu. Karaa nama tokko riqaa godhatanii karaa nama tokko immoo jireenya haala mijeeffachuun immoo boruma isaa fi cubbuu guddaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti yeroo akkas viidiyoo akkasii namoota jaalallee biyyaa qabdanii namoota abbaa manaa biyyaa qabdanii jedhanii gaafa sooshaal miidiyaa kanarraa sammuu keessan kan hidhu shakkiif sodaa kan isinitti naqu gaafa ageessan abdiin kutiina. Maaliif jennaan haalli ati itti jiraattu haalli isheen tokko itti jiraattu tokko miti jechuudha. Kanaafuu irra caalaatti jireenya kee keessa waaqayyo haa jiraatu. Jireenya kee keessa oduu miidiyaatu hin taane waaqayyo gaafa jiraatu gaalli kee hinuma eebbifama jechuudha. Kanaaf ofitti amanaa hojjedha gaafa hojjettan abbaa manaa keessanis sirriitti qaba isa warra abbaa manaa gaarii qabuun jechaa jira ammani malee warra haalaan warra namatti fayyadamee boru dubartii biraa fu'u jechaan jiran abbaa manaa gaarii to biyyaa qabdu immoo abbaa manaa kee oduu miidiyaa kanarraa ageesse isni ala keessii guddis isni qe'ee keessii qabee jiru isni maatii keessii kabajaa jiru hin shakkiin. Yoo namoota baay'ee mala kan gaa'ela gargar diigu waggaa dheeraa turu bakka amanamtee fi jiraachaa jirta mana kee jaarrattee kananna hir'ate kana guuttachaan jira jetta taanaan dafii gali maaliif ennaan dhiironni baay'een maaltu isaan jijjiira beektu gaafa wanti hundumtuu guutee jechaadha isheen dadhabdee gaafa wanti hundumtuu guutu hir'uun ittiin dhaga'amu jechaadha. Miirri namummaa gaafa itti dhaga'amu bakka haala salphaan dubartiin tokko fekee gochuu dandeessi jechaadha karaa salphaa. Kanaafiyyuu bakka gali mana kee ilaali ijoollee kee ilaali haala inni keessa jiru hubadhuu fi xinnoo waliin jiraadhu gaafa haalichi immoo sinitti ulfaatu walii galiitti koottuu deebii hojjetadhu malee waggaa 7-8 abbaa manaaf daa'ima kee dhiistee teessa taanaan boru duwwaatti hafuudha. Kanaafi haala keessaniif jireenya keessan obboloota waa'ee miidiyaa isaatti ofii keessan mijeeffadha. Haalli ani itti jiraatuuf haalli ati itti jiraattu haalli abbaa manaa keetti jiraatu haalli abbaa manaa kootti jiraatu wal fakkaataa miti. Sinii galee an fakkeenyan isinii fudhachaa jira. Kanaafiyyuu hojiin akkuma abbaan isaa of godhedha jireenyi isinii jechuu barbaada. Turtiin waliin gootaniif immoo galatooma. Viidiyoo kos laayik sheer godhaa yaada qabdanis nuuf qoodaan isiniin jedha galatooma.